Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Oromoo Kireet Aappii jalatti kanneen hordoftan har'aan tanas akkuma baratame barumsa tokkoon qabannee isinii dhiyaanneerra jechuudha. Barumsi har'aa kan qabannee isinii dhiyaanne waa'ee subscribe irratti jechuudha. Subscribe keenya akkaataa ittiin dhokfannu ka wajjin laallu ta'a. Osoo gama barumsa keenya har'aa kanatti hin dabrini Oromoo channel keenya Oromoo Kireet Aappiidha. Haaraa ta'anii gama Oromoo Kireet Aappii dhuftan subscribe gochuudhaan erga subscribe gootanii mallattoon bilbilaa isinii dhufte all iddoo jettu irra godhattanii haala isiniin akka yeroo nu barumsa garaagaraa gallakkifne jechuudha. Isin bira ga'ee notification irraa fayyadamtan asumaan isinii dhaabne jechuudha. Kanaafuu Oromoo nu jala argamtan like gochuudhaan viidiyoo keenya akka isin tole nuuf mirkaneessaa share gochuudhaan hiriyoota isiniif dabarsaa jechuudha. Amma gama barumsa keenya har'aattiin isin deebifneerra jechuudha. Barumsi keenya akkuma mata duree jalqaba irratti isiniif himne akkaataa subscribe keenya ittiin dhuunfachuu dandeenyu kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Google Chrome keenya keessa ni galla jechuudha. Erga Chrome keenya keessa galle jechuudha. Iddoo tuqaa sadii kana irratti click ni goona jechuudha. Erga click goone desktop tan jettu tana irratti right goona jechuudha. Erga desktop irratti deeffanne gama kompiitaraatti jijjiiranneerra jechuudha. Amma search goona jechuudha. www.youtube.com jenne www.youtube.com jenne erga search itti goone irratti dhukaafna jechuudha. Erga irratti dhukaafne haala kanaan nu fideetiin jira jechuudha. Amma wanti tokko isiniif himuu deemu YouTubein keessan yoo gama chaanalaatitti hin jijjiiramin jechuudha. Kallattimaan gama YouTube aappii isin geessa jechuudha. Rakkoon akkasii yoo isin qunnamte keessaan jechuudha gama Telegrama keenya Oromoo Kireet Aappii jedhuudhaan nuuf ibsuu dandeessanii formaata isiniif laalla. Kanaafuu amma YouTubein dhufeetiin jira jechuudha. Akkana isiniif fidaa yoo YouTubein keessan gama chaanalaatti jijjiiramee jiraate jechuudha. Irratti dhukaastanii haala kana yeroo irratti dhukaaftan gamana isin geessa jechuudha daawwattooteena. Okay, erga akkanaan isinii dhufe jechuudha. Profaayilii keessan irratti si'a tokkoof ni dhukaaftu jechuudha. Erga dhukaaftanii your channel tan jettu tana ni filattu jechuudha. Gamana nu geesseetiin jira jechuudha. Erga your channel irratti dhukaasne erga filattanii isinis haala kanaan gamana isin geessa jechuudha. Studio kan jedhu kana jechuudha. Warroonni sa'aatii keessan laaluu hin beekne jechuudha. Mee isin garsiifna studio kana irratti click ni gootan jechuudha. YouTube studio irratti erga click gootanii haala kanaan gama itti aanu isin geessa jechuudha. Okay, gama itti aanu isin geesseera. Iddoo saa fakkaattu sana irratti dhukaaftan jechuudha. Lakkoofsa 5 fakkaattu erga irratti dhukaaftanii haala kanaan isinii baasa jechuudha. Kun haala argaa jirtan kana subscribe kumaa fi sa'aatii 1000 kan jedhu kana haala kanaan isinii baasa. Karaa kanaan sa'aatii keessanis laallachuu dandeessan jechuudha. Nu har'a waan subscribe keenya dhuunfachuuf deemnuuf uf duuba deebine kan isin garsiisuuf deemnu isin garsiifna jechuudha daawwattooteen. Okay, erga deebine jechuudha. YouTube studio irratti erga click goone gama sa'aatii keenyaaf subscribe keenya laaluudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Kan gama bitaatii argamu kana irratti deebina jechuudha akka channel keenya keessa seenuudhaaf. Okay, channel keenya keessa gallee jira jechuudha. Guutuun guutuutti erga channel keessan keessa galtanii setting tana irratti ni dhukaaftan jechuudha.
fakkii siitingii tana irratti siitingii lamatu argama jechuudha. Siitingii lamaan keessaa tokkoffaa account settings tan jettu tana bira gad dabartanii ishee lammaffaa irra jirtu tana irratti click ni gootan jechuudha. Daawwattooteena akkasii galuu abdii qabna. Yeroo keessa seentanii gara jalaa kana gad dhuftan jechuudha. Daawwattooteena display say number of people subscribe to my channel kan jedhu kanarra do not display say number of people subscribe to my channel tan jettu tanarratti deeffanna jechuudha. Erga haala kanaan asirra deeffanne jechuudha. Save iddoo jettu tanarratti click goona jechuudha. Okay, daawwattoota tiyyaa erga waa hundaa xumurree amma uf duubatti deebineetiin jira jechuudha. Wanni isinii dhaamuu barbaannu warroonni sub for sabiidhaan YouTube channel keessan guddifachuu jirtan jechuudha. Kanaafuu channel isin itti fayyadamtanii fi kan subscribe nama ittiin gootan jechuudha. Tokko akka ta'uu hin qabne miidhaan isinirra ga'u hedduu waan taateef nama Oromoo nama muraasa waan taateef baay'ina hin qabu. Nama biraa subscribe gootanii channel keessan ka itti fayyadamtaniin jechuu irraa uf qusadhaa isiniin jenna. Maaliif yoo jettan namoota ciccimoo jira tarii channel keessanis hack isin jalaa gochuu danda'an jechuudha. Kan biraa dammoo waa hundaafuu jechuudha. Channel keessanis seera qaba waan taateef jechuudha. YouTube channelin kun seera mataa ofii danda'e qaba waan taateef rakkoo irraa akka isin hin geessine channel fayyadamtanii dhiiftanii jechuudha. Kan boru waa irraa hojjedha jettanii yookiin kan itti hojjetaa jirtan san dhiiftanii kan biraa uumattanii karaa saniin channel keessan guddifachuu dandeessan jechuudha. Kana fakkaata dhaamsi kennaa. Gaafii yoo qabaattan jechuudha gama Telegram keenya Oromo Create App jedhuudhaan nu gaafachuu dandeessanii. Barumsi har'aa kana fakkaata. Horaa bulaa isin jaalanna daawwattoota.